Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti irreecha barabaraan magaalaa Torontootti godhamu ilaalchisee qindeessitoota kan bara kanaa ta'an obbo Badrii Adamii fi akkasuma Aadde Aashaa Ahmed qabannee isinii dhiyaannee irraa waan kanarraa akka ibsa nuu laataniif. Obbo Badrii Adam waamicha keenya kabajjee argamuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Isinis galatoomaadha hiree taanu kennitanii akka dhaamsa dhimma Oromoodha kana saba keenyaaf dabarsinu hiree kan waan jechuu keessaniif galatooma. Tole gaamee irreechi baranaa akka laalamutti yeroon isaa xiqqoo waan as butamte fakkaatti mee yeroon isaa kun yoom akka ta'ee fi maaliif akka as butame yoo daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessu? Fayyaada dhugaadha. Ayyaanni irreechaa kan silaan kabajamuun irra jiru fulbana 28tti sadarkaa idil addunyaa irratti walii galameeti guyyaan kun akkasitti akka dhahaa Oromoodhaatti irratti walii galamee jira. Haa ta'u malee naannawa kanaa fi naannawa biraattis namni biyya teenya Oromiyaa irraa ala jiru haalli qilleensaa yeroo hundaa'u biyyatti wal dhabaa. Keessaafuu kan naannawa magaalaa Torontootii fi Kanadaa guututti yeroo sanitti waan baay'ee qorruuf jecha namni alatti gabbaanee sirna barbaachisu hundaa'u raawwachuu waan hin dandeenye saniif dirqamneeti akka hagayyaa 31tti kabajanuuf dirqamne. Tolega mee irreecha kan baranaa kan bara kana dura dabree maraan wanni adda godhu maaltu jira jettee yaadda? Akkasuma keessummoonni haareen affeeraman yookaan immoo wanni achitti godhamu wanni haareen wanti qophaa'ee jira? Akkuma baratamee irreessa keenya kanarratti sila sirni gubaatiis guyyaa biraati. Maaliif jecha sirnoonni kun hundinuu guyyaa if danda'ee fi ayyaana mataa isaa danda'ee garuu nuti gaafa irreessa keenya kana irreeffannu naannawa kanatti gubaa fi irreessaas walumaan gaggeeffannaa. Haa ta'u akkuma gaafii keetitti hagam maali garaagarummaan kan dur jiruu fi kan ammaan tanaa guddinaa fi takka keessummaan addaa achirratti dhiyaatu kan jedhee fi wanni guddaan tokko sabni keenya ayyaana irreessaa kana kan ofii ta'uu beekee ayyaanota sarbamaan eenyummaa keenyaan addaan baafamee nu jalaa hafe keessaa tokko waan ta'eef jecha inni kun har'aan tana deebi'ee dagaagee sabni keenya waan ofii ta'uu isaa beekee barabaraan walitti yaa'ee lakkoofsa isaa ol ka'aa dhufuu isaatiitu baranaas akka kan dur caalu abdii guddaa nuuf kennee jira. Tole gaamee egaa akkuma bara dabreettii fi kasan duratti illee ijoolleen naannoo san dhuftee waan isaan itti gammadan wanni adda addaa qophaa'ee fi ijoolleen hedduu gammaddee eeggachuullee hin danda'an haga waggaan kun naanna'ee dhufu. Bara kanas akkasumatti ijoolleedhaaf wanni qophaa'eera. Ijoolleedhaaf haga ammatti gama koreedhaatiin wanni irratti haasawamee dirqamni fudhatamee jira. Isa san keessa waan ayyaanota ijoolleedhaa kan yeroo adda addatti raawwatamu guyyuma kanarratti wal qabsiifamee idduma sanitti akka silaa raawwatamuuf itti yaadameeti jira. Haa ta'u wanni sun hojiirra ooluu danda'uu isaatiif si mirkaneessuu hin danda'u amma garuu ijoolleen haadhaa fi abbaa faana takkaa firoottan faana dhufanii naannawa sanitti sirnichuma kana maatii isaaniitii fi Oromoo biraatii fi firoottan Oromoo hundaan waliin dhufanii sirna san faana bu'anii walis gammadanii sirna san ijaan arkanii keessa dabranii arkuun isaanii baay'ee barabaraan itti gammadaa dhufuu isaaniitti hubannee akkasuma garagaa hoggaa sila gubaa saniis ijoolleen teenya maaliif gubaan kun Oromoon godhaa hoggaa sirritti keessatti himanii waan san arkanii haadhaa fi abbooleen gammadanii waliin gammadan hedduu jaalachaa dhufanii isuma isaa irratti daballeeti isaanis akka gammachuu dabarsan abdii guddaa qabna.
Tole game ga wama iddoo laalchisee namoonni bakka adda adda irraa dhufan akka jiran gaa beekamaadha. Iddoon isaatis akka hin jijjiiramin beekamaadha. Haa ta'u karaa filaayir illee gadhiistanii jirtaniiti. Mee akkamitti namoonni naannoo Torontoo jiraatan achi gahuu danda'an teessoo isaa guutummatti yoo asirratti ibsuu dandeesse yookaan akkaataa keessattuu magaalaa Torontoo wala keessarraa kaa'amee akkaataa itti naannoo inni qopheeffamu kanatti dhufuu danda'amu yoo haayiweey kam akka fudhatan akkamitti achi gahuu akka danda'an yoo daawwattootaaf yookaan warra achi dhufuu fedhii qabuuf ibsite. Fayyada inni gaa warroota namaan dura naannawa kana dhufaa turan ni beekani warra addeesni bakka saniiti station bakka sanii 47-45 Country Lane Whitby Ontario dha. Warri gara bahaatii dhufan gara Ottawaatti irraa dhufan highway 401 qabataniituma hoggaa Whitby gahan Salemiin gara kaabaa deemu osuma deemaniiti naannawa kiiloomeetirii gara 5-6-7 tokko deemanii yoo fakkeenyaaf gaa GPS itti namni barana dhimma baha GPS isaanii keessa yoo godhatan mallattoo adda addaa naannawa san keenyeeti jirra halluulee waan akka gartee afuuffaa baranaa kan jaaniin kana baaluunii wayii faadhaa keenyaa yeroo hedduudha waan bakka san hoggaa naannawa sanitti gaan akka seenuudhaaf isaan gargaaruu fi akkasuma warri gara dhihaarraa dhufu Torontoo qaxxaamuraniituma gaa keessa dabranii Pickering Ajax hoggaa Whitby gaanitti Salem irra North garagalu akkasumatti isaanis gaa telefoonni adda addaatis kan nama afurii achirra keenyeeti jirra telefoonnan kanaan qunnamanii akkuma ammaan duratti qaqqajeelchinee namni naannawa san dhufuu danda'a gaa lakkoofsisan qabaannaan ammallee rakkoon guddaan kan jiru natti hin fakkaatu. Tole galatoomi asumaan mee waamicha ummataaf asumaan yoo goote achirraa wanni gaarii natti fakkaata. Fayyada dhuguma egaa namni keenya akkuma jennee miidiyaa adda addaa irraa dhaamsa adda addaa kana argata. Guyyaan kun waan jireenyi biyya keessa jirru kuni ulfaataa ta'eef jecha namni fageenyatti illee ilaalee guyyaan nama jala dabruudha danda'a. Akkuma jennee guyyaan fulbana 31tti bara 2014 gaa wanni dhaamsi dabarsinu yookaan jiraatu taate namni keenya uffata aadaa mi'a aadaa fudhatanii faayota adda addaa waan qaban qabatanii miidhaganii akka iddoo kanatti nu argamaniin afeeraa maqaa koreetiin gaa abdiin keenya achumatti of taanee mul'achuudha. Tole gaa obbo Badrii Adam miseensa koree qindeessituu irreecha baranaa dhugaadha bara dheerallee akkanumatti itti jirta hedduu galatoomii hojii boonsatti jirta waamicha keenya irrattis argamtee ibsa kana yookaan gaaffii deebii kan nu waliin godhuu keetiif hedduu galatoomii gaa asumaan nagaan jiraatu sin jenna. Tole gaa waa'ee irreechaa kana laalchisee gaa obbo Badrii Adamii wajji haasa'aa turre akkuma dhageessetti. Mee waan irreechaa kana laalchisee akkaataa ilaalchi namni qabuuf akka addaati namoonni hedduun jechuudha. Keessattuu olola heddummina irraa kan ka'e namoonni hedduulleen akka hin dheene taasifamaa jira. Gaa namoonni dhaqanis yoo jiraatu. Mee rakkoon irreecha kana keessatti jiru kan namni silaa olola irratti oofuuf maaliif? An akkanatti fakkaatu waan amantii waaqeffannaatiin walitti hidhaniiti namoonni hedduun amantiilee biraa laalu jechuudhaani egaa namuu miseensa irratti olola oofee namni akka hin dheene godhaa jira. Mee waan kana ati akkamitti ilaalta maaliif kunis taasitti fakkaata? Egaa gaariidha gaafii gaariidha. Irreessi kun ayyaanota Oromoorraa ayyaana guddaadha. Ayyaana beekamaadha. Oromoon ayyaana baay'ee qaba, hedduu qaba ayyaana. Keessaa immoo ayyaanni irreessaa ayyaana guddaadha. Ayyaana gartee waliigalaa kan uummata Oromoo nama Oromoo ta'e hundaa waliigalchu. Ololli gaa wanumaan takkallee
ta olola dhabdu hin jirtu amantii waaqeffannaatiin walitti hidhamaa takkaa'u inni kun wannumti ayyaanni kun kabajamuuf waaqeffannaadha warri juusii yookaan beekaadha ummata Oromoodha warra duraan maalummaa ayyaana Oromoodha hin beekne jibbisiisuudhaaf oofus ni ta'a takka immoo ufumaafuu hubannoo gaarii dhabuudha ta'a. Hundumaafuu wanni barbaachisu amantii fedhe qabaatee namni aadaa Oromooti ayyaanni kuni waan Oromooti irratti argamee dharaa fi dhugaa addaan baafachuun baay'ee barbaachisaadhan jaa. Ammoo ayyaanni irreessaa aadaa Oromooti. Aadaa Oromoon gaafa sirna ofiitiin bulus kabajachuu ture waan aadaa Oromoon ittiin buluu ture. Eega sirni gadaa kufee sirna ofiitiin buluu dhiisee sirna alagaa jalatti Oromoon kufees naannaa hundattuu bifa adda addaatiin haalli inni itti kabajamu kun bifa adda addaa haa qabaatu malee kabajamuu ture eegamuu ture. Naannaa keenyatti amma fakkeenyaaf odumaa karaa amantiitiin gara dubartootaanis Gistifaatumaa Rasuulis odoo jirtu karaa biraatiinis ayyaanni Moolida Nabiitus oduma jiru immoo ayyaana irreessaa kana maqaasaa irreessatti hin beekne malee ammatuu numa kabajama. Kanaafuu yeroo ammaan tanaatis ayyaanni irreessaa akkanumatti lafaa ka'ee kabajachuu osoo hin ta'in hayyoota irraa qoratamee seenaan Oromootii fi afaan Oromoo waan baratamaa jiruu fi dhaloonni amma jiru kunis afaan barnoota keessatti waan barataa dhufeef jecha dammaqinaa fi beekuma tokko tokko walii raabsanii waan baratameef jecha hayyoonnis beekuma isaanii kaduraan haqaarratanii ta'an san dhaloota ammaa kanatti gadi hiikkatanii waan barsiisaniif jecha eegalamee jira. Amma fakkeenyaaf yeroo amma jiru tana keessatti naannaa karaa Ituudhaa naannaa dhiyaa karaa Carcar Daaroo Labootitti haalli amma bara amma keessa dabarre kana keessatti ittiin kabajamee ture waan baay'ee nama gammachiisu waan nama amansiisu kun waan irratti olola gartee deemus irratti dhaggeeffatanii itti wal nama dhabsiisuu miti jeeti yaada gara kiyyaan. Tole galatoomika. Egaa akka atuu jettee ayyaanni kun ayyaana guddicha akkuma atuu jettee biyyatti faa nama yoo xiqqaate gara miliyoona 5 faa qooda irraa fudhata. Ayyaanni akkanaa bakkuma fedhee waan jiru natti fakkaatu biyyuma fedhee biyya Hindii silaa miliyoona 100 qabu san keessaa warra biliyoona 1 qaban keessaa jechuudha. Biyyatti haala saniin bifa saniin namni miliyoonni lakkoofsa miliyoona 5 ol ta'u irratti argamu keessatti ala kanatti immoo namoonni hedduun akka hamatti fudhatamee jira. Egaa isa kana immoo wayyeessuudhaaf karaa koree qindeessituutiin wanni godhamaa jiru jira. Asitti kan keenya kana baantamoo kabiyyaa irraa nagaafata. Jechuun gaa kabiyyaa akkuma beekamu nama lakkoofsa miliyoona guddaa sanii irra baha miliyoona 5 olii baha. Asii kana haalli maaliif saniin walitti hidhanii namoota kan amansiisuu maaliif dadhabame jechuudha. Akka namni lakkoofsan ayyaanni kun ayyaana Oromoota amantiin waan barbaaddellee yoo taate Oromoota maraa ta'uu isaa namni biyya waan beekuuf jecha akkasitti baha. Ka alaa kanoo maal yoo godhan wayya jechuuf inni. Kun egaa akkuma amma bara dabree amma amata dabree itti namu argee ture sanittis haalli dabrilleen akkana yaadutti hedduu waan nama amansiisu jeeti yaada. Ammallee garuu akka koreen yeroo ammaan tana qindeessitetti namoonni Oromoo tahan tokko hundinuu kiristaanas haa ta'u islaamas haa ta'u waaqeffataas haa ta'u namni Oromoo tahee akka walootti akka tokkummaatti ayyaana irreessaa kanarratti waliin argamnee ayyaanicha kana kabajannee warri har'aan ta'ammaan duras yeroo dheertuudhaaf tattaaffii godhanii biyya tana keessatti akka ayyaanni irreessaa kabajamu akka beekamu godhanis manguddoonni hedduutu jiranii isaanillee amma dadhabanii nama tokko tokkotti dabarsanii nutillee nama warri amma jiru kun akka yaada keenyatti namuu irratti argamee maatii ofii fudhatee ijoollees xiqqaanis guddaanis irratti argamee wal bira dhaabbannee ayyaana kana bareechinee maalummaa ayyaana kanaa maaliif akka kabajamu Oromoon maaliif akka duraan kabajatee ammas maaliif akka kabajamaa deemu hangamta akka guddataa deemaa walii ibsinee
gamtaanii akka dhaloota dhufutti dabarsinuu waanjuu egaa karoorfannee yaada lafaa qabna. Egaa akkana yaadutti haalli nuti itti adeemaa jirru gaarii natti fakkaata. Tole egaa waa'ee irreechaa gaarii irraa jettee jirta. Mee amma waan karaa waaqeffannaa kanatti yoo as garagalle akkuma egaa beeknutti ololli waaqeffannaa irratti deemu egaa hedduudha. San keessaa tokkoffaa warri waaqeffataa warra qola murannee waan jiru jira. Kanarraan immoo warra rabbi qalee nyaatu warra waa takkatti illee amannee waan jiru jira. Warra akkasii yoo sanii maal jettaan? Inni kun gaafii gaariidhas gaafii guddaadhas garbi akkamitti jennaan dhugumatti maqaan maqaan rabbi qalee jedhamu kun amantii Oromoo irratti kan moggaafame gaafa Oromoon Oromoodhaan hin yaamamne gaafa Oromoon gaallaadhaan yaamamtu san akkasuma dhiibbaa aadaa Oromoo kuffisuu fi amantii Oromoo kuffisuu irratti maqaa rabbi qalee kana itti moggaasan afaan warra biraa keessattis ni jira. Yeroo ammaan tanaa immoo amantii Oromoodhaa rabbi qalee jedhee kan yaamu warroottan yoo Oromoo ta'es warra dhiibbaa amantii tanaa qabu takkaahuu jibbansaa fi xiqqeessuu qabu yoo taate malee rabbi qalee wanni jaamu hin jirtu. Yoo amantii ani gama kiyyaan hangan hubadhe keessatti waan amantii Islaamarraa waan hedduu hubadhe nin qaba. Dhugumatti amantiin Oromoodhaa tan gama tokkoonuu waaqa walitti nama buuftee waaqa namatti dallansiiftu takka illee hin qabdu. Amantumti qulqulluun waa hundarraa ta xurii hin qabne, ta mamii hin qabne, ta shakkii hin qabne amantii Oromooti. Akkamitti jennaan Oromoo waaqa tokkotti amantii. Waaqni tokkicha tahuu namni hin beekne hin jiru. Bineensi afaan dubbanne lafarra yaa'u kunillee waaqni tokko tahuu ni beeka afaaniin hin haasu inni malee waaqa tokkicha sanitti amanti. Wanni Oromoon amantii biraatiin garaagarummaa qabdu garaagarummaan amantii Oromootii fi amantii Islaamaatis yoo ta'e Oromoon dhugaadha. Waaqa tokkotti amanna jetti nabiyyii fi waliyyiitti hin amantu. Sun dhugaadha, sun sirriidha. Garuu amantii Oromoo keessaa qulqullummaan akka waan rabbi qalee waan garti rabbi qalee nyaatan jechuun waan du'e nyaatan jechuudha. Waan du'e nyaachuu dhiisi. Oromoon lubbu qabeeyyii ajjeesanii nyaatuun heeraa fi seera qabatamaa danda'amaa if danda'e qaba. Akkanumatti kaanii ajjeesanii hin nyaatan. Kan waan du'e nyaatan dhiisi. Inni kun maqaan isaa waraana amantii Oromoodhaa gaafa duraa ittiin waraananii ittiin kuffisanii malee maqaa amantii Oromootii miti. Haa ta'u malee namni Oromoo tokko har'aan tana ta duraan dura maqaa hamaa diinni ittiin moggaasisaniin yaamuun dura maal akka taate amantiin sun amantii akkam fakkaattii yoo uf hin beekne ta duraan dura barachuudha. Eega baratte booda immoo yoo dhugumatti isiin qabaattes yoo qabaatuu baattes addaan baafattee jechuun gaariidha. Ammoo an akka yaadutti amantii waaqeffannaadhaa ayyaana irreessaatiin walitti hidhamteeti ayyaana irreessaa kanarraa uummata baqachiifti wanni jaamu takka illee as keessa hin jirtu. Maali jennaan ayyaanni irreessaa Oromoo guutuudhaaf aadaadha. Oromoo immoo waaqeffataa waaqa isaatiin buluuf ammoo amantiis ni taya, aadaas ni taya. Akkamitti jennaan ta duraan duraa Oromoon hoggaa bakka san dhaqe waan dabreef rabbi galateeffataa, waan dhufuuf waaqa isaa kadhataa, nama hin abaaru, nama hin tuqu, nama hin xiqqeessu, sirnaanii naamusaanii waan rabbiin uumeen kadhata. Wanni rabbiin uume uumaa rabbii tana keessaa wanni gurguddoon addunyaa tanarra jirtu bishaanii fi lafa nuti irra yaanu tanaa fi tabbarratti baheeti waaqa isaa kadhata Oromoon. Hoggaa kadhatu san tabba san takkaahuu tulluu san takkaa gaara san hin kadhatu. Yaa waaqa tulluu tana uume jee kadhata. Yaa waaqa bishaan kana uume jee kadhata. Yoo gara amantii Islaamatti achi gara gallesi rabba samaawaati jaa. Rabbii samii torban tana uume jaa. Rabbal ardi jaa. Rabbii dachii tana uume jaa.
Rabbii bishaan bahar kana uume jedha. Kanaafuu wanni tana keessatti mamii namatti fiddee shakkii namatti fiddee amantiin Oromootis amantii Rabbi qaleeti. Amantiin waaqeffataa. Waaqeffataa jechuun nama amantii Oromootiin bulu jechuudha. Isiin ammoo amantiin tun amantii nama biraatiin amantii Oromoo jechuudha malee waaqeffataa jechuun nama amantii Oromootiin bulu jechuudha. Oromoo jechuun waaqeffataa jechuudha. Waaqeffataa jechuun Oromoo jechuudha. Kana addaan buqqisuun hin danda'amu. Wanni nuti immoo namni biyya tana keessa jiru garaagarummaatti nu baasu hin jirtu. Warri waaqeffataa yoo ayyaana irreesaa kana koree tana keessa jiraatee hujii tana geggeessasi kanarraa wanni nama islaamaatii fi nama kiristaanaa baqachiisu hin jiru. Nuti kan walitti nu hidhu amantii waaqeffannaa san odoo hin tahin amantii islaamaata kiristaanaa odoo hin tahin dhiiga oromummaa teenyaa saniitu walitti nu hidha. Saniitu walitti nu irkisa. Hoggaa gara aadaa teenyaa deebinee nuti waloodhaan waan aadaa teenyaa san gaggeessuu qabna. Yoo namni islaamaa keessa jiraatee awwaaqeffattuudha takkaa awwaaqeffataadha waan warri islaamaa gaggeessu waan aadaa Oromoo ta warri islaamaa gaggeessu san keessatti argamuu hin qabu jee yoon kan hin dhiisu taate ani Oromummaati yarraa hin baqadhee jechuudha hoggus. Kanaafuu wanni amantii waaqeffannaadhaa ta ayyaana irreesaa keessa jirtu waaqeffatu jechuun amantii jechuun tunu mataan isii hariiroo sii fi Rabbiin tokkichi qofti waliin qabdan. Hariiroo ati mataa keetii hariiroon mataa kiyyaa an qabu hariiroon ati mataa keetii qabdu tanin mataa kiyyaa qabu abbaa warra kiyyaa anarratti anaa fi waaqa jidduutti waan jiru abbaa warra kiyyaa beekuu hin danda'u. Tasii fi waaqa kee jidduu jirtu haati mana keetii beekuu hin dandeessu. Iccitii sii fi waaqni kee qofti waliin qabdanii jechuudha isiin. Oromummaan ammoo dhiigaa dhaloota ilmaan abbaa tokkoo jechuudha. Ilmaan abbaa tokkoo haadha takkaa jechuudha. Dhiiga waliin uumamne ati hariiroo biraa waaqa biraati wajjin qabaattee anis ta biraa qabaachuudhaa fi waan Oromummaa teenyaa sanii gamtaa waliin gaggeessuurraa wanni nu oolchu hin jirtu. Ayyaana irreesaa irratti argamne nuti hundinuu waliin gaggeeffachuun heeraa fi seera dirqama lammummaa kanamummaa ha Oromummaa ha waaqni gaafa nu uume gaafa Oromoo taasisee nu uume san waliin nutti laatee jechuudha. Saniifuu an akkan ilaalutti wanni amantii waaqeffannaadhaa tan amantii biraa diigaa takkaahuu faallessaa saba Oromoodhaa wal dhabsiisaa achi keessatti ni argamti jee hin yaadu. Namni hin dhufee hin arginis ka dhufee argeetu beekaa. Ka dhufee hin arginilleen irratti hirmaatee garaagarummaa isiin qabdu dhufee akka laalee addaan baafatu hedduu gaariidhaan jedhan. Gara kiyyaanii wanni uummata mufachiisaa takkallee nu jirtu natti hin fakkaattu. Hedduu galatoome. Egaa wanni dhugaa waan nu dhugaati namoonni amma hedduun akka jedhanitti fakkeenyaaf naannoo kadhannaa adda addaatti jechuun kan ammaaf kan jechuun Oromoon qabu sadeen kana naannoo amma kan Islaamattis kan Kiristiyaanattis dhugatti duulli waan kanarra deemaa jiru guddaa waan ta'eef hin beeku maaliif achiis wanni himatamu tokko tokko warri waaqeffannaa kun amantiin biraa alaa dhufe jedhanii maal jedhanii sagaleen xixiqqoon ciccitti garbi. Tole irran deebi'aa yoo nan dhagahin. Aman dhageessa? Eenyuman dhagaabanni ciccitti malee. Tole. Egaa namoonni amma bakka adda addaatti bakka masgiidattis haa ta'u bakka cherchittis sababa warri waaqeffannaa kun amantiin biraa alaa dhufe jedhanii dubbatanii waan jedhu kanarra kan ka'ame natti fakkaata. Egaa akkuma beekamutti kiliir duula guddaatu deema jechuudha waan kanarratti. Karaa Kiristiyaanatiinis warra faarfannaa islaamonni sani wooma kaana balaaleffachuurra baasee jira. Karaa kaaniinis warra manzuumaa godhanii kana keessatti kana dubbatanii jira. Amma gawaan kana keessatti badiin guddaan waaqeffannaan godhee itti duulamuuf kun maal sitti fakkaata dhugaadha duraan illee hanga tokko irraa ibsite maali sodaa jira moo maaliif sitti fakkaataatti wanni duulli kun barbaachiseef?
fi waaqeffannaa keessatti immoo wanni akkasiisan bakka adda addaatti jechuun ni jira jechuun amantiin gaa alaa dhufee bakka fedhe dhufee amma gaa uummanni san qaba egaa kanas ni qaba waliin jiraachuun dirqamaa fi biyya san keessatti fuulduraafis. Gaarii heera amantii waaqeffannaa keessatti waaqeffataa jechuun nama waan uumame kana ilma namaatii miti waan uumamee lubbuu qabu kana hundaan nagayaa jechuudha. Yoo ati nama kana hundaan nama nagayaa ta'uu baatte afaan keetirraa yoo namni nagaya bahuu baate hujii teetirraa yoo namni nagaya bahuu baate wanni ati hojjettu kan mirga namaa tuqu wanni ati dubbattu kan mirga namaa tuqu kan amantii namaa tuqu heeraa fi seera ilmi namaa tuqu dhuunfaa mataa isaatti qabus waloodhaan qabus tuqu yoo ta'e ati amantii heera amantii waaqeffannaa san keessatti amantii ta'e hir'uudha jechuudha. Ta duraan dura bu'anii amantiilee lamaan jirtu ta amantii islaamaatii fi amantii kiristaanaatis warri namni tokko waaqeffataa ta'ee dura bu'ee amantii alagaa ta'alaa dhufan jaanii bir'achuun kuni ilmi namaa tokko dogoggoraa fi takkaa daban dhiisuu daba ilmi namaatii fi dogoggora qabu keessaa tokkoon jaa maalii jennaan nuti Oromoodha Oromoon bal'aadha harki tokko amantii kiristaanaa qaba harki tokko amantii islaamaa qaba harki tokko amantii waaqeffannaa qaba. Amantii islaamaa an qabaadhee namni tokko amantii kiristaanaa qabaatee ayyoon ka'ee amantii kiristaanaa san tuqe nama kiristaanaa san isa tuqee jechuudha. Obbolummaa isaa waliin qabnu san irraanfadheetiin tuqee jechuudha. Namni tokko waaqeffataa ta'e nama tokko ka islaamaa ka obboleessa isaa yoo amantii isaa san tuqe mirga oromummaadhaa ka obbolummaa ka waliin qaban san tuqee jechuudha. Kuni heeraa fi seera amantii waaqeffannaa keessatti akka gartee amantii taanittillee yoo si dhayan dhayamii odoon tahin yoo si dhayan dhayamiituma bira kutii odoon tahin ammoo heera amantii waaqeffannaatti amantii ta'e bira dabartee amantii namaati sin tuqine akkuma ta'e kabajjutti ta namaa kabajiija. Maybe gaa namni tokko ni jarjaraa ni butamaa yoo namni waajeenis obsee bira kan kunne nama san bira kutee amantii san dafee tuqus ni jira warri gartee akkas yoo jiraate hin beeku malee akka amantii waaqeffannaatti dhugatti namni waaqatti bulu tokko namni heera waaqaatiin bulu amantii waaqeffannaatiin bulu tokko nama namaan nagayaati nama hin tuyne isiilleen amantiin sunilleen heeraa fi seerri isiin qabdu akkasuma namni tokko amantii ittiin bulu san yoo kabajaa qabaatee jaalala isii qabaatee tanamaatis akkasumatti namaa kabajaa akkuma ta'e jaalattutti akkuma ta'e kabajjutti tanamaatis kabajii jetti malee amantii waaqeffannaa qofa filii sanuma jaaladhu sanuma kabajii tanamaa tuqi hin jettu kun heera amantii waaqeffannaatirraa waan alaati waanuma ilmi namaa yaadee hojjetu ammas kana malees amma biyya tana keessatti warra waaqeffattoota kuni akkas jaaniitu nu tuqanii ni jira jiraachuun ni mala hin jiru namni akkas jee amantii islaamaatiif amantii kiristaanaa tuqu hin jiru ni jira haa ta'u malee warra amantii waaqeffannaa qabuutu amantii islaamaatii fi warra amantii kiristaanaa qabu kana tuqaa jechuudhaani waan ayyaana irreessaatiin walitti hidhanii kanarraa wanni nama baqachiisu hin jiru walitti dhufanii sadeenuu walitti dhufanii waan aadaa ofiisa waliin hojjetii hangam takka akka dhugaa taatee fi hangam takka akka soba taate garaagarummaa si adda baafachuudha malee akkanumatti abaluutu akkas jee namni tokko ji'uun ni mala namni tokko yoo ka'ee jee dhugaadha waaqeffataadha amantiileen biraa alaa dhufan malee teenyaa miti jechuun ni mala akkuma san namootan kunis amantiin tun amantii Oromooti miti amantii rabbi qaleeti amantii hin beekne amantii duubatti galtuudha amantii durii amantii irraanfatamtuudha yoo jee jechuunis ni mala kunis waanuma jiru waaluma haala ilma namaa keessa jiru haa ta'u malee dhaabbii uummata Oromoodhaatii fi amantii Oromoo keessas waan jiru mitiin jedhan kun. Dhaammachuu yoo barbaadde kana booda dhaammachuu dandeessa jechuudha. Dhaamsi maayyii gaa kan hin qabu garbi
hedduu galatoomeetis ana kan jutti ayyaanni irreessaa kun si ayyaana keenya ka aadaa Oromooti. Namni tokko namni aadaa hin qabne nama miila hin qabne namni yoo miila qabaate malee tankaarfachuu hin danda'u. Namni aadaa hin qabne nama lubbuu hin qabne nama loolloo jechuudha. Nama lubbuu hin qabne ka duutetis keessaan bahin ka du'aa deddeemu jechuudha namni aadaa hin qabne. Ilmi namaa dura wanni guddatuun aadaadhaan guddata. Dura wanni kufuunis aadaadhaan kufa. Hagabrummaa jalatti guddaa nu hidhee gannu qabee mataa gannu qabeesi eenyummaa keenyaa fi aadaa teenyaa fi duudhaa keenyaa waan ifii qabnu Oromoon guututti amantii sufiif qabaa jechuu wallaaluudhaatu hagarra duraatu gabrummaa duratti mataa qabee nu hidhee akkana yaadutti waloodhaan walitti dhufnee gammachuudhaanii tambeenes walirraa barannee tabeenus walii hirmaannee akka ayyaana irreessaa kana nagaani wajjin kabajannee waliin gaggeeffannuun ja'a hundi keenya wal bira dhaabbannee abbaan fedhe jaarmaa fedhe qabaatus abbaan fedhe amantii fedhe qabaatus akka Oromummaatti walitti dhufnee ayyaana abbootii teenyaa ka haadhotii teenyaa kana waliin akka kabajannuu jeetuman kanuma dhaamsa kiyya gabaabaan. Tolega gaaffii fi deebii nu hojii gooteef addee Aashaa maqaa daawwattoota TV Oromiyaatiin galatoomin sin jedha. Namni gaa abbaa fi yaadachuun garaagarummaa abbaa fi yaadachuu fi yaadachuu baachuu nuti amma egaa sirni kun cabee korma kana egaa qaluu dhiisee Oromoonni rakkoo adda addaa faca'iinsa fi hojjetu barakaa argatu ofii tokkummaa argatu jaalalan qabu walaluun araaramu erga immoo sagantaa kana gaggeessuu jammarre erga immoo korma kana galma abbaa keenyatti yaadannoo abbaa keenyatti godhuu jammarre namni galma kanatti fayyee galuu maraataan fayyuu dhibamaan fayyuu kan dhabe argachuu tokkummaa fi fayyaanummaa fi jaalalli asitti argamuun gaafa galma kanaati. افتونا رومانا وكيف تلفتونا افتونا رومانا يفتون رومانا يفتون رومانا يفتون رومانا أيانا باورمونا خمبورنا برنتما فلس أيانا باورمونا خمبورنا برنتما أمبورنا 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 أيانا باورمونا خمبورنا برنتما أيانا باورمونا خمبورنا برنتما أيانا باورمونا خمبورنا برنتما
dumesae oromota turgae Balisana oromota turgae manguddota turgae samarrani turgae hawa keenya turgae biyya keenya turgae manguddota turgae biyya keenya turgae gosa tirraan dumesae oromota turgae gosa tirraan dumesae waaqeffata turgae waaqeffata turgae waaqeffata turgae Hirmat